irraati fudhatame idda jetteeti 2500 kutanii maa kaayiroo dhaquun barbaachise isheen standardii Kaanaadaatiin na duukaas meegizi haasoyta akinje me asli akinjeeti toye oy dubbii sirreessa dubbii sirreessa eega dubbii sirreeti gizi haasoytu haasoo sirriitti haasaya maallaqa fi haasawa jirtugaa fi rasiida guutuu jira ani barbaachisaa taanaan gabbee abdii wajji haasa'uu danda'a irreega ati haqan qabdu abdii wajjin haasa'u idda himata la anatu himatame yoo ta'e haasa'u gizi haasawtu garuu ansiinuu haqan si bare bar ansin beeku waan hin beekne irraa kamittaas ani si argeen beeku takkaasiis argeen beeku siis dhageen beeku haasa'u gizi haasawtu miciyyoon gizee dubbattee akkanaa jetteeti maqaa mana nyaataa qofa kaastee waan akkanaa irra jira jettee dubbatte malee arraba ati hattuu ati maalii jettee naasoyde ammaan tana si afaan dheeratee nadhee maal jira Hamza meemi atumti ragaa ba'e ilaame mana nyaataa dirjii narraa baasi natti narraa baasi haa nin dubbadhaa narraa baasi haa mi'uutiin banatin na cinaa garee fuudhaljiin si dhaggeeffataara. No, maqaa dirjitii dhooftee bar maqaa ani maqaa qaba. Nada gairee waanuma si dhaga'e haqatuu qabaatii kan odeessitan isin bar. Aboon odeessine waan odeessaa si haasawa na dhaggeeffadhu waan ansiin jiru. Waan kanarratti fi madaane kabiraa goora jennee maa wali arraba ceetan isin. Isi hagaree haasoo itun dhageessu maaltu tikee jira jettee haasoo biraa laayiti. Kuni dhimma biraa.Spekti waliin godhina jechuudha. Geemina sirriitiin akka ajaa'ibaatti naasaa ati dhadhaana dibdee buute. Dhadhaana dibdee buute idda na himattaniiti an haqa qaba idda na himattaniiti ragaa koo qabadhee dhiyaadhee ragaa keessan qabadhaa dhiyaadha. Dooktaras isinillee an mana keessaniit hamaa tolaan dubbadhu haqa qabnaa bordhufna jenne mini an haqa qabadhaa dhaqa isaanii qabaatanii dhufan. Nama minne qabsanillee taana amma san jennaan abbaan sun haa dhufu asli dubbanne gis takkan hin dubbadha. Ne barmanni murtii birga eegaa. Hin dubbanne gis takkan hin dubbadha qofa. Wajjin dubbachuu nu eeyyamte yookiin Hamzaa wajjin dubbachuu eeyyamte maaliif maqaa balleessitanii jiran la amma mirga kee eegaara. Ati jara kana wajjin dubbatuun barbaadu paayileeticha barbaadaa jennaan amma furmaanni maali Hamzaa fidii paayileetichaa yaani jira malee yoo ati eeyyamamtuu taate Hamza haati manaa kee kalee kun osoo yeen warri kiilolee mallaqa nu nyaatan jette eessaa fuute fidi as jedhiin jennee ragaa waan irratti jette hin jiramoo hin jiru adda baafna yoo ati eeyyamtu yoo ati eeyyamamtuun ta'in immootu abbaa ashittiitti himate san barbaannaa jechuu ati abbaa wajjin akka abbaa fi abbaan manaa keetiif abbaan mallaqaa wal jalaa bada jedhan waliin dubbatan barbaadamoo abdirraa bakka buute ashitti wajjin dubbattuu barbaadda filannoon keeti sooyye no problem. maal jettee asli kanaa deebi'e. Akka abdii fi abbaa manaa keetitii fi paayileeticha walitti fiduu barbaadamoo ashittii fi si wajjin si walitti isin fidu. Abdii fi yoo ati ashittii wajjin hin barbaanne dubbachuu hin barbaanne ani sii fi paayileeticha walitti hin fidu abdii fi paayileeticha walitti fidu. Elaa tokko sitti ma dooktar. Keessaa baata uffati galaltanyaa. Ashittillee walitti fida rakkinaan qabu. Dooktarichallee maayinni paayiletichaaf abdiillee walitti fide kunoo abdiin taa'eera siin jedhee bara. Okay, ati ashittii wajjin dubbachuuf eeyyamamaa miti jechuudha ammatti. Kan namaa odeessiti maal beetti maal na duukaa odeessiti. Hamza carraan keeti. Gaaffiin qaba sirraati iddoo kanatti. Awwa kiin eeti mee agaree fuunumaa haasawitanii waan dubbanne ani qoniisi. Carraa Hamza kenina ye this is best. Okay, sorry shaase. Waa agaree fuunuma dubbattanii akkaataan isin itti ashitti ibsuu barbaaddeesi akka waan gartee ashittiin maal tikeeta murattee manaaman akka waan biraatti haasaa jirti honi dhimma biraati. Anamma jechuu barbaadu waan kana reefu yeroo jalqaba waan kana kaasnu dhimma kanaan hin kaasne. Wantichi kuni abbaan manaa kiyyaa fi inni sun yoo reedii teessaa xayyaararra jiraachuu dhabetti walitti dhufaniiti jennee dubbanne jalqabumaa waan asii ashittii kaasii maal achi kaasii mana kiyya akkas jedhanii waan kana ni eegalle. Wanta kana dhimmicha kana achi dabarsinamoo waan kana atiitu ragaa yoo si bira jiraate gaffidaa jennee dubbannee bira kunne garasitti beellamaa qabanna jennee. Ammaan ka jechuu barbaadu.
wantichi kuni wanni hundi ragaa wajjin jira. Wanni ammaan tana namni kana asii muddamee kaan achii maqaan na badee min xiqqishoo jiru kun hundinuu ragaa wajjin yoo Hamzaa wajjin haasawaa jettee isi abdiin as dhufee dhiyaataa ta'e reediidha. Yoommoo inni firii jiraate saa inni jirutti isaa wajjin isa gaafannee inni kadhufu taate risiida akka jirutti asirratti ol baheen ilmi namaa hundi arguu danda'a. Sun dhimma achina maqaa abdii irratti hin baane. Risiida maqaa abdii irra jiru guutuu ragaa qabatamaa wajjin kafe. Namni hundi akkasitti akka arguu danda'utti hin baane. Kanaafi dhimma kana yoo akkasitti akka abdii fi vaayileetii wajji haasa'uu qaban jenne sani dhiifnee bira kunne bareedaadha akka kiyyatti. Isaa gaafadheetiin yoo mirreedii taata je'ee gaafadhee akka inni dhiyaatu godhuudhaaf qophiidhaan gara saniin. Isa dhimma biraa asii gabbuusanii maqaa akka waan itti maal jechuun hin barbaachisu jechuu barbaade. Amma Hamzaa maal jedhaa jira nuti obbolaadha harkeessatti dhimma biraa keessa seennee disrespect wal gochuun kabaja walirraa fuudhuu wal arrabsuun hin barbaachisu nuti ragaa guutuu qabna kan lafa dhumoo. Isintu xayyaara yaafatuu qaba jallee kafalluure akkiin jeeti. Isooyee akkami nagaatillee fayyaadha. Akkam Hamza. Fayyaadha alhamdulillah. Akkiin jee waan kanarratti. Isallee gaafannee reedii ta'uu isaatiif yeroo inni firii ta'etti akkaataa ati amma itti kanatti irra bareedaa ubeeta akkaataani karaa sanitti inni hayyamamaa taanaan yeroo firii jirutti taanaan sanuu tiktok illee hin qabu akkaataan hanquba qabutti barbaachisaa taanaan dirqama wanni buufatee illee dhufee asitti akka dhufee waan kana ragaa jiruu fi maal akka jiruu fi yeroo akkam akka abdiin walitti dhufanii fi maal akka jiru wajjin yoo dhufee ibsanuu godhuudhaaf reedii ta'u taate gaafadheetiin waan jiru wanni godhannee beellamaan saa inni firii jirutti walitti deebinee karaa bareedaadha jeetii yaada karaan kun asii warri shamarranii lamaan asii dubbachuu fi dhimmi akkas ta'e osoo hin taane abbaa dhimmichaa lamaan yeroo dura walitti dhufanii fi maal walitti dhufanii fi agriimentii akkam waliin mallatteessanii fi maal akka jiru guutuu rasiinni maallaqni akkamitti dabre jaanii fi wannummaan kun eessa akka qiyaas ga'etti karaa bareedaadhaan ibsa godhamuu qaba jeetii yaada. Kana gubbaan akkaataa inni natti himetti beellamaa guyyaa 29 kanaa'u biraa qabna minaan ja'a achitti himannaa kanaaf mana murtii achi akka dhiyaate irratti beellamni keenya boruma jechuudha guyyaan 29 gaa guyyaa 29 beellama qabnaa'u ja'a dhimma isaan irratti waan jiru waliin irra dhiyaanneeti waan kana jala deemu jira naan jee alaa kulli haali amma akkaataa isin jettan kana karaa bareeda abbichi waan kana dhufee anis kana jee abraarraa bareedaa kannu bareedaadha wanti hundi beektaa ragaa wajjin jirtii jedhanii ani waan kun si qaba afaan kee dammaan qaba. Gadi qabaa kunis ani baay'een nama kabajuu jaalladha. Haqa namaa abadan bira itti bu'uu mini biraan darbu dhageessa. Gala qabu jalaa qabu. Waan isin jechuu barbaadu haadhi warraa keetii siif haadha warraa keetii dubbatee ati gatee jirtuu fi haadha manaa kee dhimma irraa kaasuuf hin qabu. An dheera baay'een kabaja. Utuu irraatii buute irraan gasha. Maaliif arrabsoo kanaaf digiriif maastarsiin barbaadu beektaa baalagee maddaggeema ta'uu malee. An dhugaa isin jedha arrabaan hin beekamu yoon qabaadhe nama nan gargaara. Yoon balleesse Oromoon irraa kafaluu danda'a. Garuu ani haadha lamaaniiti ijoollee koo agarteetti yoo ta'e ijoollee qaxaleen qaba. Boorganama riikardiin kun hundumtuu hin ta'a beektaa. Jireenya koo keessatti jireenya nama ajjeesudha kan kaleessan irratti dalagame jecha ati akka dhiiraatti utuu bilbiltee duukaa abbaa manaa keessa jettee wajjin haasoftee haqa jiru bartee jaarsummaa kana keessa Nasriin jira, Kiyaar jira, sheekota hedduu jira beektaa. Ani narraa dubbachuu danda'a. Atuun hin dubbadhu ta'e bareedaadha si galee. Isheen gaafa miiraan ol baatanii kana dubbattanii haadha kan ragaa qabaatanii gadi hin baanetti assaayimentii akkasii namaa kennu maaltu barbaachise namni kun qophaa'ee naa gaafadhaa isiniin jedhee firdibeetiitiin qabate taanaanii firdibeetiin qabe dubbii jettemii firdibeetiin qabatee firdibeetiin maal rakka jiru innuu gadi ba'ee dubbachuu danda'a si galee.
kanarraan kan efe garuu haqa kana sin immoo firdibeetiin hin kuffisee firdibeetiin isa kuffise amma maayin beeta ayyaan fartoo daawullaa'uun sedhan beeta ambiraa sodaatanii isa sin namarratti si ol utaalantu xinnoo akkaataatti haasaa kana beeta afaan oromoo kana tun sirriitti akka amaaraan sirriitti qalaxxafee haasaa ta'eeti wantoosaa kana baay'ee natti tola maayin qinee maawuraat bishil በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሲገሌ akkattiin haasa'uun natti hin tolu akkan itti haasa'uun dhabe beektaa maaliif saba guddaa nama baay'eetu jala jira maatiin koo keessa jiru hiriyoonni koo keessa jiru maamilli koo keessa jiru nama baay'ee nama kabaju keessa jiru sigalee kaleessa afaan gaariin gorseen har'a gaafa asirratti akkasti haasa'u namillee borganam ittiin nataa jiru ijoolleen koree borganam akka ittiin na saalfattu hin barbaadu sigalee garuu miiraan miidiyaa amma kanarra geessanii dhuftanii dubbachuun maaltu sin barbaachise namichi qophii miti taanaan nama kana qabatanii an kunoo asli eeyyamamaa taatee jana kiyaara bashiriin dookumentii natti ergedhi an isiniif dhugaa ba'uun dhufeetuun ta'in oromoo nama na kabaju nama na jaallatuuf haqa isaatti ibsuun barbaada maaliif na amananii gatii ta'ee fi amaanaa keessan intalli keessan hattuuminii jedheen oromootti machuu dhufe malee ani isinirra haasa'uun dhufne obbo Hamza sigalee ani haadha manaa keessanii dubartii kanaan hin beekuuni isheen mini kan wal nu barsiise guyyaa tokko moo guyyaa meeqan kiilooleetti arge beeta kanarraan kan hafe ani maaliin jedhe isheen haadha manaa ta'uuf dubartii ta'uun garaagara haadha manaa taate ilmoof jalaa qabdi abbaa manaa qabdi ati dhirsi ishee irraa dubbachuu hin dandeesse beektaa nadheen gadi baate akkasiin dubbachuu hin qabdu utuu dhirsirra jira ani nadheetu dubbate gatii ta'eef nadheeniif deebii kennuu dhufeen gaafan taa'ee ilaalu garuu nama dhimmisaa bira ga'e kun miliyooni 18 naannoo riba na dhowweera akkamitti isaaniif irriba kennee isa jedhu na dhibeetan dubbii kennuu dhufe malee ani inkaa salaamtaa kennuu dhufe mini kiiloolee fi piroomooshinii hojjechuu keessaniif galatooma dooktara Asliin illee jireenya keetti kiiloolee kottaa ittee gaaf tokko piroomooshinii hojjettee beeksistii jedhimee haadha. Asli jadi kak. Ijoolleen Oromoo warri Dubaay jirtanii fi Dubaay dhaquu Dubaay galuu barbaadan hundi keessan kiilooleen filannoo keessan haa ta'u manni nyaataa kiiloolee namni dhaqe mana haadha ofii mana haadha manaa ofii dagata hundi keessanuu achi nyaata biyya keessanii guyyaa cidhaa guyyaa qalabati guyyaa nikaha guyyaa happy birthday filannoo keessan haa ta'u kunoo. Oh, I think ilmaan guddistee akkas. Maali beeta the life is short guys you know yoo kolfite malee akkasiin keessa ba'uun dabartu hin dandeessu ani asli kiyaari maayitaa beeta kiyaari dookumentii natti ergee kiyaari dookumentii masittaa ergu boorganamaaf iyyisuma bira nuuf ta'u garuu nama sin irraa odeessitan kuni diraama tokko maan ta'in dhufee haasa'achuu ganaa yeroon qabamuufii qabamti ture beeta an akka dhaga'een asliitiin mana naaban hin jedhe. Mana naaban hin jedhe asliitti kunoo gaafachuu dandeessan dooktara Asliitti maaliif mana naaban asliitti ani hin beeku haqi ragaan narra jira himatamuu kan danda'u tokko kan himatame nu taanaan ani immoo haqa ofirraa qolachuun qaba gatiin ta'e manni kun mana nagadaati mana nyaataati mana oromooti mana itti dadhabe mana akka dubartiitti itti gatii guddaatti baase sini galee qomoo keenya alallee mana itti reebame manni kun beektu mana hedduu ifaajji guddaan itti kaffale kana warra kiiloolee jedhamanii kun jedhamee kara sanaan horii waan tokko dhibamee soba ta'ee jennaan waan isaan deemaniif kanaan holalli dhufuunsaa an baay'ee na gaddisiisa garuu maa inni kan dura namoota tokko irratti namoota cimaa ta'an irratti hololli gaggeessama gatii ta'ee fi experience godhadheera beeta garuu mana guddaa akkasii galee himatamee waamamee nami meeseejii hattu jedhee naa barreessee hin beeku inni kun immoo awwal marra idda kaleessa amma sana na arrabsiistaniiti har'a an haqa sinirraa qabaati maaliif iddoo jiru dhufu who is he inni eenyudhan no dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Hamzaallee carraa kenna dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka himannaatti miliyoona 18 qabna kana himatuu dhufne gaafa himatamaan dhiyaate ragaa dhiyeeffannaa jettee afaan malama viidiyoon jira gabbuute malee hattu maal hin jenne fira kiyyaa anatu achitti geessee wal barsiisuun malti isin wal barsiisuu dhabuun malti jette malee achitti leen dhugaa dubbachuu yoo ta'e amma isin jirtuu fi miti abbaa manaan na bira jiraafa miti hattu baddu isin jenne wallaahi sooyyee.
Amma waan kanarratti amma waa tokko explain godha waa shan ashitti illee as hin jirre Hamzaan hin ture gidee isin kanattu Hamzaan dhimma bira himate isin dhimma bira himatte hunduu gabayaa bayanii haajamaa jabbaanii asii walitti dhufan si galee miti anamma ashitti illee badduu godhuu hin barbaadu kanallee si badduun goone nuu gaafadhuu jette amma Birrii hamma kanatti duraatii fudhatame idda jetteeti 2500 kutanii maa kaayiroo dhaquun barbaachise isheen istaandardii Kaanaadaatiin na duukaasee qabdi. Mee gisee haasoytu akkin jee mee asli akkin jeeti. Tooye oy dubbii sirrii sirreessa. Dubbii sirrii. Egaa dubbii sirreeti gisee haasoytu haasoo sirriitti haasaya maallaqaa fi haasawaa jirtuudhaa fi rasiida guutuu jira ani barbaachisaa taanaan gabbee abdii wajji haasa'uu danda'a. Irree ati haqan qabdu abdii wajjin haasa'u idda himata la anatu himata yoo ta'e haasa'u gisee haasawtu ansiinuu haqan si bare bar ansin beeku waan hin beekne irraa kamittaas ani si argeen beeku takkaasiis argeen beeku siis dhageen beeku haasa'u gisee haasawtu miciyyoon gisee dubbattee akkanaa jetteeti maqaa mana nyaataa qofa kaastee waan akkanaa irra jira jettee dubbatte malee arraba ati hattuu ati maalii jettee naasoyde ammaan tana sii afaan dheeratee